Jirra jirtu akkam jirtu kabajamtoota mubeetiif hundi keessanuu baga nagaan gara yuutuub koo dhuftan isiniin jedha. Har'aan kana keemistirii kutaa 10 ilaallaa hanga xumura sagantaa kootti nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Namoonni yuutuub kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Laayik sheer gochuun hiriyoota keessaniifis gahaa isiniin jedha. Daareekti haa eegallu. Keemistirii kutaa 10 Unit 1 maal jedha jenneetiniin Introduction to Organic Chemistry. Organic Chemistry ilaalla jechuudha. Organic Chemistry jechuun maal jechuudha? Sirriitti gadi bu'iinsa ni ilaalla. Eessatti fayyada? Maal keessatti fayyada kan jedhullee sirriitti gadi bu'iinsa ni ilaalla. Kana dura yuunitii kanan hojjenne kutaa kanan hojjenne ammaan eegalaa jirra. Kutaa 11 irra turre waan ta'eef dhiifama nu godhaa isiniin jecha maatisii qofa eegallee turre soorii saniif dhiifama isin gaafachaa. Har'aan kana ammarraa kaasneetiniin kan waliin itti fufnu ta'a. Sirriitti na hordofuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. As keessatti wantoota ilaallu saturated hydrocarbon, alkeenii, unsaturated hydrocarbon, alkiinii fi alkaayinii ni ilaalla. Aromaatik hydrocarbon ni ilaalla. Aromaatik jechuun kan bifa maaliitiin riingitiin jiru jechuudha. Aromaatik jechuun aroomaa jechuun riingii jechaadha. Haala kanaan kan jiru aromaatik jennaan jechuudha. Waa'ee saayikiloo alkeenii, saayikiloo alkiinii kanallee sirriitti gadi bu'iinsa ni ilaalla. Kan biraa immoo kan inni ilaallu natural source of hydrocarbon. Hydrocarboniin soorsiin isaa maali? The other one is alcohol. Alkooliin hoo maayini alkooliin maalirraa uumama? Itaanoolii, mitaanoolii. Alkooliin itaanooliin maaliif fayyada? Mitaanooliin hoo maal fayyada? Alkooliin itaanooliin kan jiimii kan mana haakimaatti itti fayyadamnu kana. Mitaanooliin immoo vivareejii keessa kan jiru, dhugaatii keessa kan jiru isaallee sirriitti ilaalla jechuudha. Industrial and agricultural application of organic compound kan jedhullee ni ilaalla jechuudha. Industirii keessatti, agriculturii keessatti akkamiin akka fayyadu organic chemistry kan waliin ilaallu ta'a. Na hordofaan na faana bu'aan affeerraa kiyya. Asirraa wanti ilaallu the common feature of organic compounds is that they all contain the element of carbon. Common featurein isaanii hundi isaaniitu maal qaba? Organic compoundiin hundi isaatu maal qaba? Elementii kaarbanii qaba jechuudha. Organic chemistry'n egaa ka organic compoundiin kan inni keessatti argamu elementiin inni maajari commonly elementiin inni qabaatu kaarbaniidha. Sababni isaatu organic compound ka jenneen jalqaba irratti main element of organic compound is carbon. Organic compound are compoundii ta'anii jira. Found in the derived from plant in the animal. Kan biqiloota fi bineeldota irratti keessatti argamuu fi kan isarraa derive ta'edha jedha. Isarraa plant fi animal irraa kan derive ta'edha jedha. They also include those substances kam of keessaa qabata? Include those substances synthesized in laboratory except kan inni of keessatti qabatu kan biraa immoo substansota isaan irraa derive ta'an ta'ee kamiin alatti oxide of carbon of keessaa hin hammatu, warruma kaarbanii qaban ta'eetu jechuudha. Substansii kaarbanii ta'e oxide carbon of keessaa hin qabatu, kaarbooneet of keessaa hin qabatu, hydrogen carbonate of keessaa hin qabatu, cyanide of keessatti hin hammatu jechuudha. Warrummaan kaarbanii qaban fakkeenyaaf kaarbooneetiin isa kana jechuudha. Kaarbooneetii waa'ee kaarbooneetii kana sirriitti beektu. Hydrogen carbonate, oxide carbonate, carbon dioxide, carbon monoxide jara of keessatti hin hammatu jechuudha. Maaltu organic compoundin beside carbon cinatti siyaa elementoonni biraallee ni of keessaa ni qaban. Contain few element other elements such as hydrogen ni qabata, oxygen ni qabata, nitrogen ni qabata, sulfur ni qabata, halogen ni qabata, phosphorus of keessaa ni qaba jechuudha. Organic compoundin maaliin kaarbaniin alatti jechuudha. Kanin biraallee kanin ilaallu branch of chemistry dha. Branch of chemistry that study what? I study
carbon compound is called organic chemistry jennaan. Branch of chemistry which study about carbon compound is organic chemistry jennaan. This branch of chemistry was developed starting inni kun develop kan ta'e yoomi bara theory of life force jedhamurraa yeroo dhiiraa sanirraa maal ta'e developed ta'e jechuudha. Synthesize ta'e synthesize ta'e jechaadha yookiin booddee isaa synthesize ta'e achirraa laabiraatoor keessatti organic chemistry'n kun dhufeetiniin yuuriyaan uumamuu jalqabee yuuriyaan kun jalqaba nama Friedrich jedhamuun uumamee yuuriyaa jechuun beekamaadha orgaanikiidha. Yuuriyaa jechuun kan bifa fincaaniitiin bahu kana ta'eetiniin yuuriyaan amma madaabaraan qotee bulaan itti fayyadamu kun yuuriyaan adiin kun maali synthesize ta'e jechuudha. Inni kun orgaanikiidha garuu synthesize ta'e jechuudha. Hin orgaanikii miti orgaanikiidha. Okay, the other one is number of inorganic compound derived in the prepared maybe in region of some 100,000. Naannawa inorgaanikiin kan inni discover ta'e immoo yookiin immoo kan laaboraatoorii keessatti argame turee jira jechuudha. Naannawa waggoota 100,000 ga'ee jira. At the present, million of organic compound have been discovered, synthesized and used. Ammaan tanatti yeroo kanatti maali million of organic compound laboratory keessatti synthesize ta'e tolfamuu danda'e yookiin immoo maal ta'e discover ta'uu danda'e ittis fayyadamuu danda'amee jira jechuudha. Fakkeenya beekamaan yuuriyaadha. The main reason for presence of million carbon compound is a unique property of carbon called cation. Main reasoning maali carbon compounding sababni carbon compounding unique property ta'e property addaa qabaachuu kan danda'eef jira. Maali sababa cationii jedhamuuni property unique ta'e qaba carboniin iddoo biraatti amala biraa qaba, iddoo biraatti amala biraa qaba, kan biraa wajjin yoo walitti dhufu amala biraa qaba, kamiyyuu wajjin yoo walitti dhufu amala garaagaraa qaba jechuudha. So cation is the ability of atom of the same element. Atomiin elementii wal fakkaatu join to element to join together form short or long chain or ring. Amma laal elementii maan cation jechuun ability atom the same element atomiin elementii wal fakkaatu join ta'e yookiin shortii ta'uu danda'a, longi chainii ta'uu danda'a yookiin immoo ringii ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan jiraachuu danda'a jechuudha. Haaluma kanaan deemee itti fufeetiin jiraachuu danda'a. Innummaan kun gara ringiitti jijjiiramuu danda'a. Gara amma itteen yookiin propeenii kan jennuun kun gara ringiitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Saayikiloo propeen jenneetiin wantoota jijjiiruu nomenclature isaaniitti irratti jijjiiruu dandeenya. Amala isaanii jijjiiratuu danda'a. Kanas gara fuulduraatti sirriitti kan ilaallu ta'a. Few other elements like sulfur, silicon in the boron show this behavior. Sulfuriin, silikaniin, boroniin behaviorii kanneen argisiisuu danda'an jechuudha. Classification of organic compound. Organic compounding classify ta'a jechuudha. Iddoo garagaraatti classify ta'a depending on what functional group ta'uu danda'a, carbon number ta'uu danda'a, wantoota baay'ee irratti depend ta'aniitiin classify gochuu dandeenya jechuudha organic compound. But we concerned classification of their depend on functional group in here. Asitti functional group irra dhaabanneetiin organic compound iddoo garagaraatti qoonna. What is a functional group? Maal jechuu functional group jechuun kun faayidaan isaa ni fayyada. Akkamitti functional group tokko organic compound tokko adda baasuu dandeenya kan jedhu amma asirratti kan paartii kana keessatti ilaallu. Okay, maal jedhaa? What are functional groups in the what group of organic compound are known on basic of this classification. Maal beekta functional group compound isaan keessa jiru akkamitti beekta maal faal beekta jedha. Okay, asirraa mee sirriitti na hordofa. Functional group is the part of molecule.
part of molecule dha. Party molecule or compound that determine chemical properties of molecule or compound. Maani functional group jechuun part of molecule yookiin compound ta'ee kan maal godhu determine kan murteessu jechuudha. Chemical property of molecule or compound. Amala keemikaalaa yookiin molecular san yookiin compound sanii kan murteessu jechuudha. Amalli isaa maali? Ni baqamuu, ni dafeetiin melting point, boiling point, wantoota hedduu jira jechuudha. Amala yoo jenne amala keemikaalaati wantoota hedduu jira jechuudha. Baay'eedha. Isa san sirriitti kan waliin ilaallu ta'a. This group also determines some physical properties. Inni kuni gara ibaatiin immoo some physical properties ni murteessa jechuudha. Physical properties illee ni murteessa. Hanga sanii murteessus baatu some physical properties illee ni murteessa. Based on functional group they passes. Based on functional group they passes ni qaban jedha. Isaan ni qaban. Passes jechuun qabaachuu jechuudha. Amala isaan ofirra qaban position argisiisa jechuudha. Most common classification of organic compounds include alkane, alkene. Kan inni qabnu maali? Alkeenii, alkiinii, alkaayinii, aromaatikii, alkoolii, aldihaayidii, keetoonii, kaarboksiliik asiidii, istarii qabna jechuudha. Istarii iizarillee kan jedhu tokkollee hin jira. Sadarkaa keessanitti hin kaayamne. Kanneen qabna jechuudha. Maal? Functional groupii beekamoo. Functional groupii kanaaf fakkeenya isaanii ilaalla jechaadha. Akkuma beekamu alkeenii jechuun single bondii qaba jechuu gidduu isaaniiti. Single bondii qaba. Alkeeniin single bondii qaba. Fakkeenyaaf kaarban jennee kaarbaniin dhumni isaa yookiin meeqa qaba? Alarra 4 qaba jechuudha. Kanaafuu haayidroojinii 4 qabaachuu qaba jechuudha. Alarra haayidroojiniin 4 irra jiraatu qaba. Yoo kaarbaniin tokko asiin dabalame asiin gamanaan takka qaba. Asirraan immoo 3tu itti eda'amuu qaba jechuudha. Haayidroojinii 3tu itti eda'amuu qaba. Okay, haala saniin kuniin istiraakchariin haala saniin kaka'eedha jechuudha. Okay, single bondii jecha gidduu isaanii single bondiidha. Fakkeenyaaf isa kana R metaayil jechuudha. Isuma akkanaa kana asiin dabaluu dandeenya jechuudha. CH3 jennee yoo asiin daballe kaarbaniin kun asirraa meeqa qaba? 2 qaba. Asiin yoo 3 itti daballe abbaa 3 kana yoo itti daballe ni guuta jechuudha. 2 asiin qaba. Kaarbaniin haayidroojiniin 2 ni jirti. 2 isa afooyyuu ni jirti. Asiifas 2 ni jirti. Meeqaree 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu outermost sheeliin isaa guutee jira akkuma jettan sanii. Okay, isa kanallee sirriitti gadi bu'iinsan kutaa 9 keessatti hamma tokko barattan illee baay'ee wanta isinitti ulfaatu miti, salphaadha. Fakkeenyaaf abbaa kaarbanii 3 kana haa ilaallu. Abbaa kaarbanii 3 kana haa ilaallu. Kaarbanii 3 kana yoo ilaalle meeqa? Maal jedhaa? Propane jedha maqaa isaa, example isaati jechaadha. Alkiiniin immoo double bondidha. Alkiiniin double bondii. Kaarban double bondii jechuudha. Kaarbanii gidduu double bondidha. Kunoo haala kanaan jira jechuudha. Gaaf kana kaarbaniin as jirtu sun arriin duubaniin jirti. Takka ni qabdi. H as biraa takka ni qabdi. Meeqa isii hafaree? 4 qabdi. Miree alarraa takka H irraa ni qabdi. As biraa ni qabdi. Meeqatu isii hafa? Asiin 2 waan taateef lamaan tun asitti takka 2 tokko 2 3 4 bondii 4 qabdi waan ta'eef CH 3 taati jechuudha. Tuni 2 qabdi. 2 asii ni qabdi. 2 haayidroojinii ni qabdi. 2 asii ni qabdi. Bondiin isii meeqa ta'eera? Bondiin isii 4 ta'ee jira jechuudha. Kaarbanii kanaaf akkatti guuttatti jechuudha. Abbaan kaarbanii 2 ittiin jenneetiin waamna jechuudha. Alkaayinii triple bondii alkaayinii jechuun triple bondii kaarbaniin outermost sheeliin isaa yookiin ala isaatirraa meeqa qaba? 4 qabaa. Miree takka 2 3 4 qaba jenneerra. Triple bondii gaaf ta'e jechuun asitti isheen asii takka 2 3 asitti takka bicha asii barbaaddi jechuudha. Gamana illee dhuftuullee takka bicha asii barbaaddi. Isiin suni itti hidhamuu dandeetti jechuudha. H3 itti hidhamuu dandeetti. Asillee H3 itti hidhamuu dandeetti. Kana fakkaata jechuudha. Isii kana abbaa kaarbanii 2 yoo ilaalle ittaayiliin jennaan.
isiin kun laal dhumni isaa YNE dhaan dhumatti jechuudha. Ittaayiliin jenneetiin hin yaamna jechuudha. Okay, warri immoo organic compound functional group aromaatikii jechuun kun beenziinii fakkeenya beekama aromaatikiiti jechaadha. Haala kanaan kaafna erga haala kanaan kaafne kunooti jechaadha. Inni as bira deemtu tuni inni deemti jechuudha. Bakka takka dhaabattu asillee dhufuu dandeetti jechuu isa kana haala kanaan argisiifna jechuudha. Asillee dhufuu dandeetti, isheen as bira kaayamte daareshinii as birallee ta'uu dandeetti jechuudha. Iddoo isiin teettu hin beekamu jechaadha. As bira teette achi bira amma as bira kaa'uu dandeenya jechuudha. Haala arreenjimantii isiin kaayamtu hin beekamu waan ta'eef yeroo baay'ee akkamitti argisiifama? Akkatti argisiifama jechuu beenziiniin haala kanaan argisiifama jechuu. Istiraakcharii isaa ammaaf asitti hin argisiifne akkasitti argisiifama. Fakkeenyaaf gubbaa irratti mittaayilii asiin yoo itti daballu taate maal tuuliin nu ta'e jechuudha. Istiraakchariin kun maqaan isaa tuuliin ta'e jechuudha. Kan biraa alkooliidha. Alkoolii jechuun OH jechuu fankishinaal guruupiin isaa OH jechaadha. OH dha. Inni kun aromaatikii jechuun riingidha jechuudha. Riingi beenziin riingidha. OH alkoolii OH dha alkoolii. Fakkeenyaaf alkoolii mittaanoolii yoo ka jennu taate iddoo H3 jennu kana H3 jennaan jalqaba irratti H3 jennaan iddoo kana H3 ka jennu kana OH itti daballa jechuudha. As biraan isa kana goone OH itti daballa jechuudha. OH gaafa itti daballu inni guuta jechuudha. Inni kun maal ta'a? Mittaanoolii ta'a jechuudha. Ittaanoolii illee yoo bakka hidroojinii takkuma dabalu jechuudha. Kana fakkaata waa'ee alkoolii kunooti. Ittaanooliidhaaf amma isa kana daballee mittaanooliidhaaf takka qofa daballa jechuudha. Haaluma saniin tokko argisiifna jechuu kan alkoolii. Kan biraa immoo aldihaayidii jechuudha. Aldihaayidii jechuun C biraan C'n takka asiin ni qabdi. OH yoo jenneen OH'n tun lama qabdi jechuudha. Asiin immoo H'n takka ni jirti. Kanaafuu COH jechaadha. CHO jenneetiin hin kenna jechuudha. Isa kana maali? Aldihaayidii jenna. Keetoonii fi aldihaayidii yeroo baay'ee wal fakkaata. CO dha keetooniin. CO jechuun alaa gama lamaaniinuu ni barbaaddi jechuudha. CO jechuun alaa lamaan iddoo lamaa barbaaddi jechuu. Karbaniin hir'ina lama qabdi jechuudha. Oontuun oksijiinii lama waan fudhattuuf asiif asillee ni barbaaddi jechuudha. Arrii ni barbaaddi jechuudha asiif asillee. Kanaafuu keetoonii fi aldihaayidiin garagara jechuudha. Fakkeenya tokko haa ilaallume aldihaayidii fi keetoonii asirra kan alkoolii itaanoolii ol jennaan dhuma isaati irratti ol jennaan inni alkoolii inni oo jennaani kajara kanaa immoo naal jennaan jechuudha. Ittaa naal jenneetiin fakkeenyaaf abbaa lamaa abbaa sadii immoo puruppaa naal jennaan abbaa afurii immoo buttaa naal jennee waamna jechuudha. Ka aldihaayidii kan keetoonii immoo maal jennee yaamna? Kan keetoonii ON jennaan. ON purupaanoen jenneetiin hin yaamna jechuudha. Dhuma irraa firiifiksii saffiksiin isaanii isa sanii jechaadha. Kaarbooksilik asiidiidha. Kaarbooksilik asiidii jechuun immoo inni kan irraa ijaarame kunoo kaarbooksilik asiidii jechuun COOH dha jechuudha. COOH as biraan arrii barbaaddi jechuudha. OOH'n kun fakkeenyaaf C'n tuni ol lama asii fudhatteerti. Ol lama asiin erga fudhatte as biraan immoo maaltu jira? Oon ni jirti. Oon tuni haayidiroojiinii kana wajjillee inni walitti qabatti jechuudha. Kanaafuu as biraan barbaaddi jechaadha. Oon tuni haayidiroojiinii tan biraallee oksijiiniin tun jechuun oo yoo jennu oksijiiniin tun as biraan maal barbaaddi? Isa kana barbaaddi jechuudha. Haayidiroojiinii barbaaddi jechuudha. Kan biraa immoo kan inni ilaallu
Isuma kanarraa maal fakkeenya isaa ilaalla jechuudha. Fakkeenya ka abbaa kaarbanii lama maal jennaan ittaanoik asiid jennaan. Ittaanoik asiid jennaan. Istariidha. Istariin garaagarummaa qaba jechuudha. Een wajjin kaarbooksilik asiidii wajjin. Istariin immoo COO R'dha jechuudha. Meetaayil guruuppii asiin jira. Asirlee ni jira. Kanaafuu isa kana fankishinaal guruuppiin isaa kana jechaadha. Fakkeenyaaf abbaa kaarbanii meeqati? 1 2 3 4. Istarii kana nama maal jennaan waamna? O8 jennaan immoo isaan immoo maal jennaan dhuma irratti O8 jennaan jechuudha. Ittaayil eessarraa kaanaa maqaa isaa tanarraa kaana jechuudha. Ittaayil fankishinaal guruuppii itti dabala jechuudha. Booddee ittaayil ittaanoo8 jenneeti ni gaafna jechuudha. Okay, kana fakkaata waa'ee fankishinaal guruuppii. Asirraa wanti nuti ilaalle amma ammaatti kana fakkaata. Fakkeenya mee fankishinaal guruuppii isa kana gaafii 7ffaa kana addaan baasii jedhamee addaan haa baasnu fankishinaal guruuppii isaanii akkamitti addaan baasuu dandeenya? Okay, inni jalqabaa kun maali? Inni jalqabaa kun asirra laala, asirratti laala yoo laaltan inni kun keetoonidha. Keetoonii akkamitti ta'e yoo jettan kun OH jira jechuudha. OH jira jechuun CO tu jira jechuudha. CO tana maddii O garanaa as biraa meeqatu jira? As biraa 3tu jira. As biraa takka jira. As biraa 2 jira. Isiin tuni OH'n tuni asirraa O takka ni qabdi. Oon tuni fuuteetini kan wajjin guutuu isii taasisti. Haayidiroojiinii gamanaa kana wajjin yoo ta'e guutuu isiin taasistu jechuudha. Asirraa kaatanii ilaaluu qabdan jechuudha. Isiin kun hanga asiitti ni guutti takka asiinii kan fudhatte jechaadha. Booddee ishee tana immoo asii oksijiiniin tun ol baatee 2 taati. As biraa takka taati. Kanaafuu keetoonii jechaa himni kun. Isa kana yoo kalaallu ta'e garaagarummaa maaliif kaarbooksilik asiidii fi istariidha jechuudha. Inni kun kaarbooksilik asiidii miti istariidha jechuudha. Sababni isaa COO R qaba jechuudha. R asiinitti dabalame meetaayil guruuppii asiinitti dabalame jechaadha. COOH osoo taate COOH osoo kan jiraattu taate iddoo kana amma turi tanaaf taati malee jechaadha. Tanaaf hin taatu jechuudha. Takka qofa taateef tanaaf. Osoo akkas taate silaa kaarbooksilik asiidii ni ta'a. Amma this is kaarbooksilik asiidii jechuudha. COOH dha jechuudha. Kaarbooksilik asiidii. Inni kun immoo alkoolii jechaadha. Inni kun salphumatti OH qaba jechuudha. Alkooliidha. Baay'ee salphaadha. Isee kana isin gaafachuu danda'u jechuudha. Kunuunsa irratti fankishinaal guruuppiin kun kami jedheetiin isin gaafachuu danda'a waan ta'eef sirriitti addaan baasaa jechuudha. Sirriitti addaan baasaatii ilaalaa jechuudha. Define the following terms jedhan. Following termii kana organic chemistry jechuun maal jechuudha? The branch of chemistry which study about carbon compound dha. Waa'ee kaarbanii ka qo'atudha. Kaateeshin jechuun the ability of the same element join together jedha. Join together by what? Long or short or long chain in the ring. Isa sanillee gubbaa kanatti barraa'ee jira. Fankishinaal guruuppii jechuun maal jechuu ka'e gubbaa kanarratti barraa'ee jira waan ta'eef wanti isin rakkisu hin jiru. Right general structure isaa barreessisiniin jira. Structure isaa tokkodhaan barreessuu dandeettu jechuu isa kana. Organic kanneen sirriitti barreessitu. Kanneen dhibaa kan inni ilaallu gara beezikiitti amma beezikii reefseenna jechuudha. Saturation of saturated hydrocarbon kan jedhu. Saturated hydrocarbon jechuun maal jechuudha? Alkeenii jechuudha. Alkeenii jechuudha. Alkeenii paraafiin jedha. Paraafiin amala maalii qaba? Amala